Hundaati manna waaqa nu nagees nagee xiqqaa keenya nu guddis waan baraatii nu baas waan bariitii nu baas qorii dabaarraa nu qabi qorii dhugaatti nu qabi qortii dabaarraa nu qabi qortii dhugaatti nu qabi guddaa nu bulchi wallaalaa nu beessis beekaa nu bulchi intala haadha afaan beessis ilma abbaa afaan beessis namaaf nyaataaf untoo sifees horiif marraa bisaan sifees kan roobu marraa bisaan nu taasis hayyuu arraba qajeelchi qixxeessa quba qajeelchi kan qotu qottoo qajeelchi kan gaagura dhugichaa qajeelchi barataa qubee qajeelchi darbataa eboo qajeelchi kadhiite nagayaan nu bariisis kabariite nagayaan nu dhiisis hiddaan qilxaa nu godhi maddaan gannaalee nu godhi daraarru akka tamboo banqaannu akka ammoo angafaa maandhaan nu bulchi barri nagaya bariin nagaya tissee uleen nagaya deettuu gadaamessi nagaya teettuu barcumaan nagaya hoosittuu harmi nagaya baattuu duddi nagaya elmituu okolee gaadiin nagaya kuufattuu baarreen nagaya raafattuu butteera oon nagaya kafuu durifanoon nagaya kabahuuf karaan nagaya kagaluuf manni nagaya kayaa'aa qachaan nagaya kaqaalluu galmi nagaya kontomaaf daarimuun nagaya bokko mi'een nagaya daamaaf daarra nagaya duddaaf gooroon nagaya girjaaf oddoon nagaya odaan doolaa nagaya meexxiin goolaa nagaya koobi yaa'aa nagaya kolbaateena nageessi waaqa qarri lubbuu nu leesis nage akkamana guma akkamana guma akkamana guma akkamana guma akkamana guma tayyuma ikeessani ambayyaan qaba kan yaadu waa'ee keessani waa tokko maashakina wallamna jettanii walnu'a garsiisa ija waaqayyo guddaati walnu'a garsiisu ijaan waaqayyo guddaati. Eegii daadi manneen duuba nagalle hin deene yooyyaa jenna caqastootaa fi daawwattoota teenna buliif oolii yookiin ooliif bulii isin nagaya orraa lafaallee yoo taate orraan isin nagaya galchuma keessa yoo taate galchumi horiif namaa nagaya gabadhaadha wanni hortaneef horattan cufi nagaya nagaya eegii isin gaafadheen duuba waan gurra isin buusu qabaatee gurraa guurii guuradha. Amma dhagee ifadha guurii gurraa buradha gabroonfataa na basha bulchaa bulchiin yaati. Kayota bililigi fi zawjituudhaan kaayamte gabroonfataa na basha bulchaa bulchiin yaati. Kayota lazillaasheedhaan raawwate akkaataa abbootii garaa kakka goobanaa daatee qabatanii lola labsanii harma muraa aanolee harmee harma muranii dhiiranii qolaasanii harka irraa jiranii. Garsa meeshaa lolaa naftanyoonni gaafa singilidirraa harkatanii akkasiin jabsanii qacii jaalamni biyya Oromoo ta'uu isaaniitiif hidhumanii. Dhufaa dabraa waa takka kophaan bulchine alagaa jalamaa jajeetanii ifuma xiqqeessisanii. Kati jalan bitiya waan dabrarraan barsanii. Dhaansi kiyyallee wanni irratti xiyyeeffatu waan saamicha qabeenya kennaati. Mootummoonni Habasha'aa bara dhufee darru hundaa nu ukkaamsanee qabeenya kenna saamani. Abbaa garbu'uu jaldeessi dhoggate akkuma mammaatti jedhu abbaan qabeenyaa yoo hiyyoomu ormi ittiin badhaadhaa jira. Lafa Oromoo irraa akka hamaa albuudota saamaa jiran keessaa tokko warqii. Albuudi ammoo qabeenya dhumataa akka mukaalle dhaabanee addeetti hin deebisanu. Takkatti dhumannaan dhumate. Akka amma wayyaaneen qabeenya keenya saamaa jirtutti yennaa gabaadduu keessatti dhumuu danda'an. Yoo hadha kaanee falmannee hin dhooggatini
eega albuudi keenna dhumeen duuba yookaane hattuu baateen sareen duttii mammaasaa kaa'iteena. Kanaafuu yennaan kaanu amma kanumaan wal qabatee barreeffama saamicha warqii Gujii shaakkisoo irraa saamamaa jiru ilaalchisuuni kanaan dura barreeffama wayii xurree intarneetii gubbaatti mata duree dubartii xurii irraa sokkite horteefi kan fuudhu hin jiru kan jedhu toora intarneetii gubbaatti faafee yookiin poosti godhee ture. Hadha ammoo bifa qophiitii isiniif qabadhee dhiyaadhee jiraati. Qaamaaf qalbiin na hordofaa jedha. Maaluma sabni Oromoo yoo walii galee kintilee lolee maal qaba inaasa moo eegaafa tokko saba saamulee. Duudee wareegamtu lubbuutiyaa alaatti na marsitu reeffatiyaa. Gootina barreeffamu bilisummaanii lafee gootina ijaaramtu Oromiyaanii. Gara qophichaa adoo hin seeniniin duratti hubachiisalleen qaba. Sunillee dhaamsa ani amma uummataa fi dargaggoota Guji'iitiif gadi bu'ee fakkeennota naannoo sanii maqaa baanuu yookiin waamuun dabarsu kana isinilleen gola Oromiyaa addee garagaraa keessatti saamicha albuudaa, saamicha lafaa, saamicha qabeenya garagaraa fi kan kana fakkaatan waliin wal bira qabaate ilaala. Ani akka qabatamaatti kan Guji'ii dubbataa jira malee akkuma Guji'ii golli Oromiyaa iddoo garagaraallee nu harkaa saamamaa jira. Qophii kana qopheessuu kan isin waliin turu an Daani'eel Gabramadiin Areerii yookiin Daani'eel Bariisoo Areeriiti. Qaamaaf qalbiin na hordofa. Osoo sareen jiraattee Areeri maan jiraattee addee midhaan nyaattu osoo mareen jiraattee mareen dhiiraa jiraattee gadeen biyyaan baaftu roorroon biyyaan baaftu dabalimee dabalimee. Namiif latti Guji'ii taadhi. Gujii akaadhaa duriin jirree itti galtee adoo bookoyee hin badiniin dura sugaaf ititii qaba. Gujiin durii dulloo qorii dabaatti hin nyaatu, qortii dabaalle ta'ee hin qoru. Hadha garuu dhugaan kaleessaa qaaritee jiguu fi fundultee jirti. Qorii dabaatti nyaachuu fi qortii dabaalle qoruun heddummaatteerti. Duriin jirree yaatee galtee otootoo nu dhooggite. Kanyaatelle nyamii dhabe maagaaf minniin lafa guuttee dhiiga nu xuuxxee nu huqqiche. Waaqidu namaaf lafa Guji'iille balchaa godhee dade. Namaaf lafa Guji'ii tanallee amma balchoomi irraa godaane. Haati coniisaan jabbii hin guddinyelle haadha loon Guji'ii teete. Jabbileen Guji'ii ta dur gabbattee burraattu hadha huqqattee roqonsiti. Weenniin gogaa isiitiif duuti akkuma jedhamu Gujii qabeenya isaatiif bacancareessuun yuuyyessaa jirani. Adoo qabeenyi lafa Guji'ii seeraan dhalattoota biyyaatiif oole Gujii dhiisaatii Oromoonni obboleeyyaan teenna ta Oromiyaa keessa jiran duuchiinuu silaa jiruu akka biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa fa jiraanna. Waan akka malee na baasonfachiisee na laalessu keessaa isii qabeenya Guji'ii Allaamuddin yookiin Maammed Huseen Alii Allaamuddi qofaan dhangi'ane moo abbaa iyyatu ollaan namaa birmata. Midura ijoollee Gujii isin kanarran maan jettanii nama lafaa dhufu watti nafaa dhufaa. Nami keenna hedduun amma lafaa dhufaa jira. Mee nama lafaa dhufaa jiru ani yaadaan rakkadhe mee natti maamala. Kadhaggee fi kadhagee nama raacha keessaa tokko godina Guji'ii aanaa Shaakkisoo gaara Weshoo jalatti kan argamu laga Dambii qofa keessaa Allaamuddin waggaatti yoo gadi diqqeessine yookiin avireejiin warqii toonii 4.5 yookiin kuntaala 45 qotee guurachaa jira jedha. Toorri intarneetii isaa tokko www.midrookelectro.se/en/ga jedhu tokko. Kun bada dhiiroo ka isaa ifatti himatame male
kadhossa'aan saamanu ammoo isinuu yoona dachoon beeka. Tooni 4.5 kun gara kuntaalaatti yoo deebisanu kuntaala kiiloo 100 kan xaasaa 140 higa 150 baatu 45 argata jechuu waggaa tokkotti. Eebada jara beeki qonnaan bulaanuu yoo midhaan facaafatanu waggaatti kuntaala 45 namni galfatuyyuu akka malee diqqaa. Beeki kuntaaluma tokkoyyuu adoo gujiif kennanee misooma lafa gujii kana keessaa ilaaf gurratti uffisa. Warqiin achi saamaa jiru kana higa dargiin jigee nami lafa san fudhate Allaamuddin waan nama dhibaa kanuma isinuu beektanu. Dubbiin akka saamicha ta'e akka inni itti agarsiisu adoo nami natti dammaqee harkatti na hin qabne saamadhaa maal tuqusee jedhanii akka saamaa jiran wanni namatti agarsiisa. Higa warshaan lafa sanitti dhaabame hujii oomisha warqii bara hundumaa guyyaa dhi'ee baru'u kana halkaniif guyya'aan sa'aatii 24 guutuu hojjetama. Allaamuddin warqii qofa adoo hin ta'in gosa albuudaa 12 ole akka dhossa'aan saamaa jiruu fi Allaamuddin duuba shuumoleen mootummaa wayyaanee hororreessa galanee gaaddidduu sheekichaa jalatti gollatanii akka saamaa jiranu warri dhaggaaf dhageettii qaban dubbachaa jirani. Albuuda adda addaa kana uummanni yoo fayyadamee mi'eeffate nutti ka'a jedhanee uummannillee akka hin fayyadamnee fi wanni dhooggamuufillee kana. Yennaa tokko uummanni albuuda tantaalemii kuulii jedhamu baasee fayyadamuu akkuma jalqabeeni gatii isaa du'ee jira jechuun sobamee wanni awwaalamee dhoogganee fi uummata erbee ilaaf gurratti hidhuuf ture. Ani gaafa kana dhaga'u ibiddan mataarratti na gabbate. Maal godharee qubni tokkochi fuula dhiqu. Garuu qubi tokkochi fuula dhiquu dadhabulle sorsanuma diba. Asheeta nyaataa jedhee ni boqqolloo facaafanaan booyyee maanatta maattee ni kophaa kaawwan ta'ee jedhee obbolee koo waan mannaa na lagaa natta maattee tutuunuutti walii taanee tuunu walii taanee dalagaa birraanee dalagaa birraanee dalagaa birraanee eegaadhaan kanaa mataa tagaadhaan kanaa mataa tagaadhaan kanaa badai. Dubbadee no babadaa ni dubbadee no babadaa ti qalbiidhaan nageeffatai kalamaa barreeffataa ti mudillee jabeeffataa ti bosona waa jirtu bosona waa jirtu ti mi'aa teenye gubannaa ti maabal teenye gubannaa ti qadeemne hubannaa ti qadeemne hubannaa. Mi'eeffataan liqeeffataa ol siqi jennaan borojji daduu yaadde akkuma jedhamu tawesho laga dambii kami'eeffate Allaamuddin lafa gujii ta warqii qaddu ka akka saakarroo fi daawwaa okkotee fudhachuuf itti aggaame. Saakarroo fudhatulleen ta daawwaa okkotee garuu mallas duunaan diqqoo dubbiin sun achitti riphee jirti. Bada jarana beeka albuudi waan dhumaati. Waliin horuu beeka. Boru seenaan nu gaafataa beeka. Adoo nuti teennu ormi dhufee adoo nuun hin gahin saamee lafa onsee deemuu dhiisaati. Adoo nuti nu dhaloota dhufu dhooggannee fixnee komii seenaa jalaa hin baanuu beeka. Ameerikaa hadha maaniif albuuda isii biyyee keessatti dhaloota dhufuuf dhiichee biyya biraati maaf bitatti? Ifii fayyadamtee quuttullee dhaloota dhufuufillee yaaddi jechuu. Nuti ammoo abbaa jaldeessaa horannee dhaloota dhufuuf yaaduu dhiisaati dhaloonni kunuu akka fayyadamu nama hin seenetti abbaa nutti ta'e. Albuudi lafa keessaa dhumee jennaan dubartii xuree irraa sokkite ilmaaf intalli dhalatu beeka. Taadhomi durii citee beeka. Albuudni takka biyyee keessaa dhumee jennaan biyyi sun gatii hin qabdu beeka. Ifii dutaa warraa duta jette sareen. Akkuma sareen waa argitu malee hin dunne akkasuma uummata isiniif dutaa jiraa beeka. Biyyi albuuda guddaa qabanullee ka itti gargaaramanu qeenca addee buusaati. Waan biyyi ittiin dandamattuun bakka buusani. Yoo albuuda biyyee keessaa qotanii baasanu jechuun. Akkasan albuudni biyyee gujii keessaa saamamaa jiru qeenci misoomaaf guddinaa bakka bu'aa hin jiru. Akka qabeenya isaatti daandiin gujii keessa deemu gurguddaan dillarraa gara uraagaaf shaakkisoo
shaakkisoorraa daawwaaf bulee horaa adoolarraa cambee haranfamaa fi nageelle shaakkisoof darmee daamaa daawwaaf areero bansaa daawweef girja booreef daama booreef boltuu girrisaa me'ee bokkoorraa harsuu haanquuf uraagaa me'ee bokkoof malkaa diimtuu abaabaa onkooraaf roobalee harqal'oorraa gara sabbaa boruutii fi kan kana fakkaate asfaaltii ta'uu qaba ture. Kun ammoo amma asfaaltii dhiisaatii yeroo gannaa fardaan deemuunuu nama dhiba. Adaa ormi ormuma jarana. Mootummaa nu harkaa waa butatu malee mootummaa wanuuf butu dhaggannee hin beennu higa amma. Sakkattuu bayyaan bee abbabbaati abbabba koo gaarii koo tan hin baane haarii koo. Nari konnumne kana ya babat kubi ko salape kuka ko sajinachai babat kai na jajai wana gabunna kodi ya babat minanga indo padat wan bishanis na kodi bishanga indo padat Wanne bunis na gode abbabat bishanga indo padat wana lagana gode lammi gendo padai gama biraatii ammallee wanni lafa gujii keessan nagaddisiise galaanonni gugurdaan kan akka gannaalee daawwaa iyyaa hawaxaa booddaa abaabaas kan kana fakkaatan ka ganna dhufee darru cufa nama kenna nyaatu irratti riqichi yookiin buusaan sibiilaa cimaan ijaaramuu qaba ture. Nutti nuuf dubbataree yoo nuti cadhinne jaran bada jarana banneerraa beeka. Biyya biraatti akka dhagginetti ammoo lagoota dhedheeroollee riqicha itti ijaaranii uummata isaanii balaa irraa hamburan. Mee yoo qabeennaa nutti hin hafne qabeenya qabnu sanii fi qabeenya lafa jalaa dur waan hin baranneefuu hin beennu turre. Amma kunoo barannee jirra maaniif qabeenyi keenya biyya keenyaaf oolle maaniif qabeenya keenya biyya keenyaaf oolchine nuti adoo qabeenya qannuu higa yomii lubbuu gurgurannee hurree gaalee gubbaa yaanaa higa yomii galaanni dhufee daa'imarraa haadha fudhataa higa yomii galaanni ilmoorraa abbaa fudhataa higa yomii galaanni dhufee haadha dikkoo yookiin gabaa dhaqxee fi daa'ima addaan kutee bulchaa biyya teennatti nami maafi qabeenyaan gadi ta'ame nama caalamoo qabeenya caalaa qabeenya deebi'anii hin horatanii beeka nama garuu takkaa du'een duuba loon bulee qaari'anee beeka biyya teennatti qabeenya teenya saamuu malee nama keennaaf maafi dursaan kennine nama caalamoo qabeenya caala. Karaa biraatiin rakkoo geejjibaa lafa teenna keessa jirtu ilaalame uummanni makina isuuzi'iin fe'amee deema. Dhoqdhoqqee yookiin motoriin takka ammallee dhuttee isiillee nama 4-5 baattee deemti. Biyya alaatti namni ilma namaa akka namaatti ilaaluu fi nami motorii yookiin dhoqdhoqqee irra tee'u gullee jabaa yookiin helmeetii mataatti keeyatu malee akka oofu hin eeyyamamuufi biyya teennatti garuu nama gaddisiisa. Haala ilmoon namaa itti geejjibaaf fe'amu sun bineensa kan ta'e jaldeessinuu yoo muka gubbaa deemuu akkasitti wal hin qabu. Kanaafuu rakkoo lafa teennaa hamburuu fi warra nu saamaa jiru higa ifirraa ariinuttuu gumaa yookiin beenyaa gaafachuu qabna. Higa soqanuu sukkuummatan jedha mammaassi. Geejjibaan waan wal qabateen wanni nuti gaafachuu qabnu jedhee yaadu makinni otoobisii gugurdaan kan gatii rakasaa aja'aan nama kenna addee fe'u. Bitamee magaalota Gujii keessatti kennamuun male makiinni kunillee makina uummataati jedhamuun male akkuma baasii qachaa yookiin magaala Finfinnee warri Ambessaaf Bishooftuu baas jedhuun san jechuun. Obsaa keessaanii baanaa fuuldurri keenya kuufaa yeroo keessa baantuun Gaazexaa baay'een dhibbaaf biyya baafeenyaa irratti haragaan nurraan gani gaafa korraa haasofna gaafa gadaan deebi'ee Oromoon beela bahee wataa jala wal ga'e. Osoora taanee nafnu galtee taanee rafnu biyya hamma dhuunfaannu alaabaa keenya hamma gadaamnu dhiiga hamma itti cinu.
Rakkoon biraa namni keenna qabu ta biraa ammoo nami keenna magaalota keessa hin jiru. Magaalota Gujii keessa jiran qofa adoo hin ta'in magaalota Oromiyaa iddoo garagaraa fi Itoophiyaa keessa jiran kan dhaabe yookiin jalqaba kan qachisee qubate loltoota nafxanyaati. Nafxanyoonni achii kaasaneeti magaalota addee garagaraa keessatti akkasii wal horame. Nam nafxanyaa ta'ee gara nama keennaa dhufe yeroo jalqabaatii fi irra guddeessi Amaara. Teessoon Amaaraa yookiin nafxanyaa irra guddeessaa kun ammoo magaalota keessa. Akaakonnii fi abuubonni keenna waan nafxanyaa yookiin Amaara jibbanuu fi qubtuma isaanii magaalallee yookiin katamaallee hin jibbane. Ijoolleen akaakota teennaa nama barumsaaf gara magaalaa deemanullee mucaan keenna magaalatti galee amala Amaaraa barata, Amaara nu jalaa ta'a jechuun namoonni abbootii isaaniitiin mana barumsaarraa dhooggamanii barumsa addaan kutanii kan afaan isaaniitiin natti maneeyyuu hedduu. Gochaamaa nafxanyoonni godhaa turanirraa kan ka'een akaakonni keenya qachaa magaalaa yookiin katamaa jibbuurraa kan ka'een sababi nami keenya magaala keessa heddumminnaa hin jirree fi Amaarriif gochi biraa ammoo akka maagaaf minni kan garatti nu galaniif tokko kana. Sababa inni biraa ammoo nami keenya dur horii horsiisuun qananii qaba. Haalli horii horsiisuu sun qachaa magaalaa waliin hin deemu. Har'alleen garuu badii jara faana dhutteen horiin sunillee nu harkaa dhume. Yeroollee hin jijjiiramte. Nami keenyalleen ilmaan barsiifachuu gara qachaa magaalaa dhufuu fi kan kana fakkaatan jalqabame. Waan nama gaddisiisaa garuu nami keenya magaala keessaa lafaa fi mana hin qabu ture. Kanumarraa kan ka'een nuutillee yoo barannuu fi yoo hojjannu lafa handhuurti teenna itti awwaalamte irratti nama handhuurti isaa biyya biraatti awwaalameef kiraa manaa kennaa fi Amaara karaa biraatiin gabbaraa turre. Kana sammuu nama yaaduutiin yoo ilaalle haqaamuti. Mee yoo amma sammuu nama yaaduutiin ilaalle Oromoo kamittuu Goojjam, Gondariif Maqalee jiraata? Boolla qayyaa keeti udaa itti hannaa. Kiyyammoo qayyatti qayyannaa jette masaanuun jedhamammaas. Nuti garuu haga yoomiitti isiif miidhamaa jara kana akka maagaaf minniitti garatti isaan baannaa. Adoo waan lafuma teennarratti qixxuma isaaniillee magaala yookiin katamaa keessatti fayyadamnillee diqqoo wayya. Haa ta'uu malee sunillee sirri'ii miti. Lafa teennarratti nuti sirritti itti fayyadamuu qabna. Kan nurraa hafe yoo itti fayyadamane sun rakkoo hin qabu. Sunilleen garuu yoo nuti naaneef ta'a. Har'a guutuu naannoo keennaa guutumaa guututti to'annaa keenya jala galfachuu qabna. Kan biraa ammoo kan nama aarsu akkuma maagaaf minnii garaa keenya keessa tee'anee afaan keennallee waan tuffatanuuf hin dubbatanu. Adoo beekanillee hin haasawanu. Waan nama aarsaa mana barumsaa oolmaa daa'immaanii faa ka afaan Oromoo magaalota yookiin katamaa naannoo Gujii keessatti argamu keessatti argachuun rakkisaa ta'ee jira. Kasaanii immoo heddumminnaan hin banamaaf. Kun dhuguma waaqaa du'aa beeka. Hin jiraa fi bulluqi koqaa jedhamammaa. Yaa shamarruu gooniroo roonfalmoo niroo risa malee. Yaa shamarruu gooniroo roonfalmoo niroo risa malee. Yaa shamarruu gooniroo roonfalmoo niroo risa rallee. Yaa shamarruu gooniroo roonfalmoo niroo risa. Onni deekaa jira deekaa biyya ilu. Fafachaane osoo beekan jiru. Onni deekaa jira deekaa biyya ilu. Maalutoo babbanne osoo beekan jiru. Yaa goota koo kaleessa har'a jirta jiraadhu borillee. 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 Sababa kanaaf adoo soqanuu sukkuummatanii akkuma mammaassi jedhu mana jireenyaa akka kondominiyeemii addee garagaraatti uummataaf ijaaramaa jiru
quttuma qachaa yookiin katamaa magaalota Gujii cufa keessatti ijaaramee ilmaan Gujii baadiyyaarraa dhufanii kiraa manaatiin quttuma qachaa yookiin magaalaa keessatti rakkatanii fi tolaan itti qubsiisuu malane adoo Gujii akka qabeenya isaatti qananiisane. Dhaabbilee barnootaa fi kilaboota ispoortii adda addaa lafa Gujii keessatti dhaabuun silaa waan malu ture. Warshaa gugurdaa kan namoota hedduuf hiree hojii uumuu silaa banamuun male. Kun hundi hin taane jarri lafa Gujii keessa albuuda saamuu malee silaa warshuma lafa Gujii keessatti dhaabamee nama meeqattuu hojii dhaggata ture. Wanni dhaggaa jirru naannoo magaala Shaakkisootti kan argamu warshaan laga dambii ka Sheek Alii Allaamuddin dhaabatee lafa Gujii ilmataa jiru sun nama kennaaf bu'aa inni buusee miidhaa fiduu qofa ture. Mee ilaala xuraa addee san keessaa warshaa isaanii keessaa gadhiifamuun horiin nami hedduun du'eera. Horiin laga sa'une rimaa garaa baafata garatti hin qabatu. Namoonni laga san jalaa dhugu immoo dudda himata lafee duddaa balleessa. Namoota naannoo sanarratti riisarchii yookiin qorannoo adda addaa hojjatullee hin ijjeessani akka iccitii san hin baanyeef jechuu. Kun garuu higa yoomiitti ta'a. Qabeenya keenya saamuu malee fayyaa teennallee nurraa balleessuu malee nami fayyaa teennaaf nuuf yaadu tokkolleen hin uumamne. Akkuma duraan jedhe qabeenya caala moo lubbuu ilma namaatti caala. Higa ammaatti mootummaa nama kennaaf yaadu tokkolleen dhagganne. Higa mootummaa nama kennaa yaadu argannuttuu adoo soqanuu sukkuummataniitii akkuma lafa keenya saamaa jiran san yoo dandeenye harkaa buufannaa higa soqanuu sukkuummatanii lafa teenya san misoomaan ilaa gurratti uffisuu qabani. Kana hunda itti iyyuu qabna malee akkanaan teennee daa'achuun qabnu. Bilisummaa weewee injifannoo nawee walabummaa weewee injifannoo nawee. Bilisummaa weewee walabummaa weewee injifannoo nawee walabummaa hawee. Jarri lafa Gujii keessaa albuuda saamuu malee silaa warshuma lafa Gujii keessatti dhaabamee nama meeqattuu hojii dhaggataa. Wanni dhaggaa jirru albuuda lafa Gujii silaa kan warshaan lafa Gujii irratti banamee jiraattota biyyaatiif hojii uumuu danda'u. Warshaa biyya biraatti dhaabuun albuuda qotanii fe'anii deemanii carraa hojii illee jiraattota biyya biraatiif uumaniif akka fakkeenyaatti qabatamaa biyyeen seraamikii haboomba'aa yookiin mi'ee bokkoo qotamee gara hawaasaa gara naannoo kibbaatti geeffama. Horiif namni kenna bu'aa inni dhaggate boolla isaan qotan san keessa bu'uu fi hadhaa yookiin suummii isaan lafaaf laga keenyatti naqanuun dhumuu ta'e. Horii fi nama qofaa muti. Munni marri bisaanii fi qilleensi naannoo Gujiilleen du'aa jira. Kun qabatamaa iddoo itti argamu magaala Shaakkisoo naannoo laga dambii fi Saakarroo akkasuma Qanxicha Hunee Mi'ee Bokkoo naannolee kanatti xuraa warshaa keessaa bahuun horii namni hundinuu balaa guddaa keessa jira. Namoota waan kana dubbatuun dhiphaa rakkoo qabdaa abaa'oodha ittiin jechuun gidiraa yookiin rakkoo cimtuu keessa galchani. Namoota baratanii riisarchii yookiin qorannoo garaagaraa naannoo kanarratti hojjetanulleen hin jajjabeessanu, hin hidhani, hin ijjeessani, biyyaa baasanillee. Isaan xuraa warshaa isaanii keessaa ba'u gara laga naannoo warshaalee kanaa jirutti gadhiisanii. Horii fi namni laga kana dhugelleen nyamiin qabu. Horii shaamaa liqinse fakkaata. Garuu higa yoomiitti qabeenyuma kennaan dhumna. Silaa qabeenyi nama jiraachisiisa malee qabeenyi ifii nama ijjeessu. Nuti immoo kan dhaggaa jirru qabeenyi kenna silaa kadaaraaf iyyuu jalaa nu baasu malee adduma jirrurran eegan nu buusee dhibee hin jirre. Dhibee barri fide fakkeessee nama kenna hedduu dhibee guddaa keessa galchaa jira. Higa maseensutti, higa naaffisutti, higa rimaa horii garaa keessaa baasutti
maa eenna garu walgaafadha lammii kootee bisaagaa fiitana yoo biyyaatii badhaatu kan jaraa caaluu jiidhuu oromiyaa dagamna humna namaatis taanaan rabbiif galannaa gayuu akka biyyeetti gamna manuun deemuu tayyuu kumaatamaani qabna biiflee darbateen dhabne kan lubbuufiin eelanne leenca lammiif gaachanaa baroota meeqa qabna dhiira dhiigarra martee gumaa baasuuf gadooddu boora taa'amee qaqqabna hangina maalii qabna bara dhufaa fi dabraamu yoodhaan ajjeefamna. Dadhabii lola labsi iyyiti iyya dabarsi dhiira guyyaa murtiidhaa dhawwaaqii dhageessisi. Tulta duriin gargariini dhageessaani gargaa lallabii dhageessisi. Yabbaan qabne seeteeti fadhiidoon nu laallattee yartuun nu kaalimatte. Asirratti raawwattu hoyyoo beektii bobbaatii dhiigaan dhiigamee baati. Qotee bulaa jabaadhu gaafii mirgaa biniisi. Eeboon keetuu qawweedhaa akka aadaa kee duriitti hiixadhuutiitti dabsi. Machaan keetuu qawweedhaa jillaa ifadhuutti darbi. Itti butii gochumaa si facaati. Gumaa jalii jalaan koofi harma muraa aanolee kanuma keessa baati. Gurguruunis bambiidhaa guddaa fadhuutti dhoosi. Akkasumalee jiilanii qooda siifin kaayani ija diimtuu garsiisii gabroonfataa qolaasii oromiyaarra yaasi. Waanuma gafuu naannoo Gujiitti hojjetamu kanaan wal qabsiisee duula na filadhaa irratti obbo Baqqalaan Garbaa yeroo ammaa mana hidhaa Wayyaaneetti kan argamu. Gafuu lafa Gujii irratti mootummaan dhaqqabsiisaa jiru ilaalchisuun akka isa gaddisiise akkana jechuun dubbatee ture. ስለዚህ መሬት ተገቢውን አገልግሎት ከሰጠ በኋላ ደግሞ በአንዳንድ አካባቢዎች ዝም ብሎ የሚተው አለ። ለምሳሌ ማዕድን ከሚወጣባቸው አካባቢዎች ማዕድኑ ከወጣ በኋላ መሬቱ ዝም ብሎ ይተዋል። ስለዚህ ወደ ምድረ በዳነት የመለወጥ አደጋ ያጋጥመዋል። ስለዚህ ሊያገግም የሚችልበት ሁኔታ መፈጠር አለበት። ለገደምቢ ወይም ሻኪሶ ወይንም ደግሞ አሁን ወደ ጉጂ አካባቢ ብንሄድ ያ መሬት ከጥቂት ዓመታት በኋላ ምን እንደሚሆን ልናውቅ አንችልም። lafti tajaajila barbaachisaa erga kenniteen duuba akkasuma dibaashatti dhiisuun jira. Kanaafuu albuuda baasanee lafa sayyoo deebisanii hin kunuunsin lafti sun gara gammoojjummaatti yookiin gara maseenummaatti deemti. Kanaafuu haalli itti dandamattu uumamuu qaba. Akka fakkeenyaatti gara Gujii Shaakkisoo laga Dambii osoo deemne lafti sun ji'oota diqqaan duuba maa akka iteetu hin beeknu balaa guddaa keessa jirti. Kanaafuu lafti tajaajila erga kenniteen duuba kunuunsa barbaachisuuf dhaggatuu qabdi. Kan biraa ammoo kan nama yaaddessu kunuunsa lafaa durallee fayyaa namaatti caala. Addee warshaan jiru keemikaalli hadhaa yookiin summii gadi dhiisuun fayyaa namaaf sa'aallee balaa guddaa irraan gahu hin dhabamu. Kanamee fakkeenya qabatamaa tokko naannuma itti dhaladhetti kan arge isinitti haa himuuti. Naannoo mi'ee bokkoo warshaa seraamikiitti jira. Warshaan sun biyyee dhiqee biyyeeti maansa yookiin cirracha erga adda baaseen duuba biyyee qulqulluu gara hawaasaatti ol fe'a. Warshaan sun ammoo xurii warshaa keessaa baatu gara lagaatti gadi dhiisa. Erga warshaan sun achitti dhaabateen duuba xurii warshaan sun gadi dhiisuun mukoonni qarqara lagaatti argamu hedduun goganee badane. Horiin naannoo sanii bisaan naannoo saniillee dhuguu rifeensi daalachee keessaa ol yaa'ee akka horii shaamaa liqinsee hedduun du'ane. Ammalleen kan mukaa caalaa lubbuu namaaf horii kennaatti dursa. Habashoota Amaara Kaleetii fi Tigiree hadhaallee durii kaasanee nu saamuu malee fayyaa kennaa fi gaafa tokkollee yaadanii hin jiran. Waan garaa kiyya na gubee garaatti na uchumamee waliin guddadhe tokko isinitti haa himuuti. Gaafa ani barnoota sadarkaa tokkeessoof lammeessoo achitti barachaa ture habashoonni addee biraatii dhufanii warshaa san keessa hojjetanu yoo aanan nama kennarraa bitatanu aanan warra warshaa sanii oliitii dhufan malee aanan warra addee warshaan sun jiru gad jiraatan hin bitatanu. Yoo aanan bitatanu iddoo aanan sun dhufee gaafachaa bitatani.
iccitiin isaan didaniif ammoo maal seetani xurii yookiin keemikaalli warshaa san keessaa bahu gara lagaatti gadi waan dhiifamuufi fayyaa namaarralletti rakkoo akka fidu isaanin beekani dhaggitanee isaan horii xurii lagaa san dhugee aanan kennuu aanan sanuu dhuguu didatani nami kennammoo laga san dhuga akka xuriin sun fayyaa namaaf horiirralletti miidhaa yookiin balaa guddaa fidu hin beekani adoo beekanuu laga nama kennaatti gadhiisani nami kennaa fi horiin nama kennaallee akkanaan dhumaa jira iccituma isaa ragaa bahaa jiran kana uummata naannoo sanii adoo dhaxxanee gaafattanee tokko isinitti hima uummanni naannoo sanii immoo gadi fageessee akkanatti keessa beekuu dhabuu mala nuti ammoo warri waa hubanne kunoo isin ta'inneerra gujii waa hubadha gujii waa baradha gujii ka'a lafa teessaniif hin dhumina lafa teessaniin hin du'ina lafa teessaniin jiraadha ormi dhufee isinirra tee'ee ormi dhufee qabeenya keessan saamaa qabeenyuma kennaaf ormi nu fixaa jira gujii kanallee hubadha isaan fayyaa teennaaf yaaduu dhiisaati hin danda'anu malee adoo danda'an teete hunda kennaayyuu fixanee lafa teenna ifiin beekanee jiran uummata keenna dhagaya yoo amma adoo dhagginuu cadhinne akka dur namichi bineensi adoo isa nyaataa jiru hiriyaa isaatiin na nyaataa cadhis jedheen jedhan kaani bineensa nu nyaataa jiru ifirra daawwachaa jirra. Weni mukarra ta'u yaa ijoollee teegee bachii fakkaata. Duraan geerarra malee ijoolleetti booddee machii fakkaata. Irraan gadee mataa koya ijoolleetti jiraan tarree galeetti hooki naan jedha. Irraan gadee laphee koya ijoolleetti ngaariinoo tarree galeetti badi naan jedha. Rukuttaan ulee geedee ijoolleetti dirra namaa balleessa. Mojiin jaritti amma ijoolleetti garaa nama bobeessoo. xurii warshaa yookiin faabrikaa keessaa baatee namaaf sa'a ijjeettu ilaalchisuun yeroo ammaatti mana hidhaa wayyaaneetti kan argamu obbo Baqqalaan Garbaa duula na filadhaa filannoo bara 2002 yookiin bara 2010 irratti paartii madirakii bakka bu'uun haasawaa dhageessisanii waanuma kana ragaa bahe. የአምራቹ ጤንነት ነው። ሌላው ደግሞ በቂ ምግብና ውሃ ያስፈልገዋል። በአብዛኛው ይሄ ያልተሟላ ለምሳሌ ውሃ ችግር ሊሆን ይችላል። ነገር ግን የሚፈሱ ውሃዎች ወንዞች ራሳቸው ህይወት የሌላቸው ወንዞች ሞልቷል በአገራችን። እዚህ ሩቅ ሳንሄድ ምንም ህይወት የሌለው ወንዝ አለ በብክለት የተነሳ ማለት ነው። ያንን ደግሞ ትንሽ ሜትሮች ራቅ ብሎ የሚጠጣ ህዝብ አለ። ትንሽ ሜትሮች ራቅ ብሎ dhimmi biraa kan nu yaaddessu dhimma fayyaa uummataa fi nyaanni gahaa fi bishaan dhugaatii qulqulluun isaan barbaachisa. Fakkeenyaaf kun uummata keennaaf hin guutanne bishaan rakkoo ta'ullee fakkeenyaa lagoonni lubbuu hin qabne kan garuu lafa teenna keessa yaa'anu ilaaluun hin danda'ama. Fagoo adoo hin deemini asuma faalamuu irraa kan ka'e laga lubbuu hin qabnetti jira. Laga xuraa warshaa keessaa bahuun lubbuu dhabee garuu adoo lubbuu dhabeeruu kan yaa'u jira. Bishaan lagaa kana ammoo yoo diqqoo gadi sinnu uummannii fi horiin bisaanuma lagaa xurii warshaatiin faalame kana dhugani. Isaalleen barlammii biyya kanaati. Dhimmi kunillee nu yaaddessuu qaba. Jarri kun waan namaaf horiirra miidhaa geessisaa kana maaliif namaaf horiirraa hin qabne? Warri warshaa yookiin faabrikaa dhaaban irraa bu'aa argachaa jiranu garuu fayyaa namaaf horii kennaatiif maaliif hin yaanne? Mootummaanillee maaliif kana hin gaafanne jedhee ture obbo Baqqalaan Garbaa. Garuu asirratti gocha kana kan goosisaa jiru mootummaa wayyaaneeti jedha akka kiyyattu. Kanaafuu mootummaa ifii goosisaa akkamiin gaafata kan beekaa rafee waamanullee hin dammaqu akkuma jedhamu san mootummaa waan kana quba qaba. Yaada obbo Baqqalaa hunduma fudhadhee garuu isa mootummaan kana maaliif hin gaafanne jedhu hin fudhadhu. Maaliif jennaan higa ammaa nami kenna mootummaa isa nyaatu malee mootummaa isa nyaachisu dhaggatee hin beeku. Mootummaan nama nyaatuu beeku malee mootummaan nama nyaachisuu hin beekne akkamiin nu gaafata kana. Mootummaa nama ijjeesu malee mootummaa nama jiraachisu nami kenna yoo dhaggatee beekaa. Saa abbaan gaafa cassee ormi ila balleessa jedhamammaas. Ijoollee warraa raafuu nyaattee rafuuf utaaltii
ijoollee ormaa ammoo dhadhaa nyaattee galuuf utaaltii jedhamammaas. Kanaafuu mootummaan habashootaa kulleen boru nurraa gala. Kanaaf nu saamaa jira. Kanaaf nuuf hin quuqamne. Adoo nurraa hin galle teete, adoo nu waliin jiraatu teete nu hin fixu fayyaa teennallee yaada. Nama waliin jiraatanu waan nama ajjeesaa, waan nama fixaa namatti gad hin dhiisanu. Nami saamee akka keessummaa namarraa galu akka harree edaa du'ee qorciisan marrin jette jedhan taani ani irraayyuu gala maan na dhibe jechuun suummii yookiin hadhaa yookiin marzii lafa teennatti bishaan lafa teennatti horiif nama keennatti gadhiisanii nama keenna fixaa jiran. Galuu isaanii boruu tana asirraa hubadhaa nama keenya. Keessummaan ofittu waliin jirra. Kanaafuu mootummaan ormaa nu saamee nurraa gala waan ta'eef higa nami keenna nu dhaqqabutti adoo soqanuullee sukkuummachuu qabna malee harka wabutachuu qabna. Gaaffii misoomaa dhiyeessaa jechuudha. Qamadii qonnee turee abbaa samaatu balleessee warri yeroo taa'ee warri gara dhaabulee saba keenya hiisisee dhiiroo jireenya hin qabnu jireenya maalii jirra. Kain Oromoo shira sokitan kamne tamayo misinana Appa kaburratti medalani jarina leji bosona dumnan boda dubin salpina Dumesi marse jiru tromnam bakaka puenamne Adun kumpuna bonang kuyaro kubekure Jalatan kipani sot biye guna pakaba Bilisuma tolare Dhiyoo tana iyyinee wareega lubbuullee itti baanyee asfaaltii hawaasaarraa gara nageellee dhagganne bagas dansaa jenna. Yuunivarsiitii, kolleejjii, hospitaala akkasuma birrii miliyoona 27 isiniif kennine jedhame yoo nageetteere kanumaan nu sobanne birrii miliyoona 27 sun eessa seentine maanii hojjetane sanu nami maafi gafuu waaqaaf lafaa hin sodaanne dhiiroo. Qabeenya keenya ifiif akka har'oo qeeffatanee eelfataa nuuf akka copha fixeensaatti nuuf ameessanii mee yoo diqqaate maafi kurreef kokkobbeenuu nuuf hin kennin nama rafe yoo wadhooggatuu barbaadan nama rafe garaan gula rafee jedhaniin ilmaan gujii hin jirru hin rafina warri amma nu saamaa jiru kun gaafa lafa teenna xuriin taadhii irraa sokkite nu gargaaruu dhiisaati gara keennallee asi fuula galanee waan midhatanulle hin se'u isii dhiiroo qabeenya keennaaf akkamiin nama kadhanna nuti ijoollee afaa hin beekne akka ijoollee warri wabee kan irraa dhumanee karra warra sanii akka ilmaan isaaniitiin guddisanuuf hadaraa namoota biraatti kennanee karra warra ijoollee san warri hadaraa itti kennan sun akka fedhe kaan irraa nyaatee waan funnichi isaanii fedhu akka ijoollee haadhaa fi abbaa hin qabneef kennan kaanti nuti gayumiitti karra kennaaf ormatti boonnaa yoon guddannee duraaf duuba beenna nuti hin jirru duuneer. Sugan tudu embada male Bole ramo bale rambaka Koni do fe sati do kata Bale rambaka Koni do fe sati do kata Na burkurtu bola kampota Bale ramo bole rambaka Koni do fe sati do kata Mootummoonni jeebana durii dulloorraa kaasanii lafa sanirraa nyaatuu malee lafa sanitti keellaa dhaabanee nama keenna maashinii itti xiichaa warqii liqinsitee jirta jedhanee qabanee hidhanee qorsa obaasanee warqii garaa baasi nuuf kenni jedhaniini udaan borcisiisaa turani gujii mi'aaf waan warqii akka hin baranneef
hojjettoota biraa waraaree jedhanuun lafa biraatii fidanii hojjechiisaa turan. Jaanooy yookiin Haile Sillaaseellee warqii naannoo Adoolaatii guurateen ulfinna guddaa dhaggatee lafuma Adoolaa kibra mangistii yoo hiikamu ulfinna mootummaa jechuun Adoolallee maqaa nurraa jijjiire. Akkasuma maqaa lafaaf nama kennaallee hedduu nurraa jijjiirani nafxanyoonni. Hiika maqaa lafaa nurraa jijjiiran Adoola fateenna misoomaan jijjiiranii hoo. Lafi tun badhaatu waan isiin malaa asitti wanni tokko haa hojjetamuu yoon jedhane isaan komachuuni halaalatti yookiin waraabessatti foon fe'atanii halaala komachuu na fakkeessaati haa dhiisu. Gaafas nami kenna hedduun waan hin baratanii fi akkasumallee hubantii guddaa waan hin qabneef nutti taphatan jenna. Hadha kunoo baranne gujii maa eenyare. Yoo damma afaan dibatanee taadhummaa lafa teennaa kittibaatii maseenummaa waraananu midhadhinni haalaalluuti. Geessee kan yeroo dhiiraa qophaa'ii yaada gootaa daakii galaa gootichaan eebbisiitii gaggeessii atoon beektu boo'ichaan kinaafuu lafa dhiiraa nafe adda boora koo booreen baasa qooda koo qajeelikaa boora koo boora dhugama nyaatu booree baafata malee koo lammiin booreen baatu. Tonkeruma jiru kotarraa garaaniru dhiirarraa garaaniru. Mootummaan dhufee targuma qabeenya gujii kasaabu malee ka waan tokkollee gujiif godhe hin dhaggine. Asfaaltiif hospitaala amma jedhamu kanallee falmii dhiigaatiin dhagganne. Takka arrii jedhanee iyyanullee nama baasa. Silaa haadhuma nama deettellee caalaallee namni namaaf hin beeku. Garuu yennaa tokkoof tokko daa'inni iyyee haadha gaddisiisee harma dhaggata. Higuma daa'inni duudaa afaan hin beenne dhugaasaa harma isaatii bo'ee waacifulle qabeenya kennaaf waacifuu maanti nu dhoogga. Korma mootii teenee biyya teenya irratti barooduu maanti nu dhooggee nu madhachiisa. Korma dhugaan boorratu biyyee ilambuutu jedhamuti mammaassi kennu. Aarii waan dubbadheefillee ilaaf arrabarrallee na hambura. Qophicha qopheessee kadhiyees Andaaniil Gabramadin Areerii yookiin Andaaniil Bariisoo Areeriiti horaa bula. Nada biya shufera mato bili fatura milan khalal lela nafuri nan jarjara oromiya yade dafi nagay sibira